مسرت نماف دبمسيسون قبادة يعني سيتي إرقاب جيس باسي مباركيس أمو باسو داف تتافتو إسا إرتي إدان درانو جرى ولين جرى أنا صوبيت نتين ديمو تجرى مالي كجتو يعني إسي نمني نرين ببين نجرو نمني إسي ولين جرو خانيس بالبلا ساها شفتي جرى إسيلين بالبلا سي شفتي وانا سويتو مو وان بايا سويتي جرتي وانت بايا سويتي سن إيقا وانت سويتي سن أنتي سنقبتو أنتي استوندندو مسارات الموسي إركا جلافوتي as hanga ammaan tanaa ilmoo haadha dhalte haadha ilmoo barbaacha jirtu ta ilmoo tanarraa dhukkubsatte dhukkubni biroo itti dhufee hin beenye isiidhaan walii cinnee jirra haati mucaalleen dhukkubaa jirti jechuun dhaga'e isii birollee dhaquu hin dandeenye sababni inni dhaquu hin danda'anii masarata immoo anumaa fi isiidha akkasitti inaa qabaadha barbaachisi bakkaan hin seenin hin qabu mucaas waan gadhiisuudha hin qabdu natti fakkaatti ammoo warri isa baafne akkanatti jee maqaa birootiin akka birootti of fudhatee gaarii of godhee namaaf nama mujrima nama balleessus godhee akka dhiirummaa birootiin dhufaniin harkaa fuudhanitti haasawanis gaafuma abdiin qabamu warri kun as keessa jira maa dhufee hin fuudhini numaafoo maa hin qabini maaliif akkana godhatu maaf mee maalumaa waan dila kana fide kijibni dilli maaf barbaachise ani kana garaana gubu keessaa kana kanaafiin jiraachuun danda'u ummata kana jechuun yeroo takka ibidda tokkoon akkana deemee bil godhi isaan hundaa mataa keessa tumi atillee ofitti dhaabiti asirraa kutbaanaan jetti lubbuun jechuudha. yeroon akkanatti ofii xiyaanatti dhuftee haasofaa ofiin haasofaatu natti dhufaa jechuudha. Yeroo ammaan tanaa sammuun tijaahuu sirrii hin jirtu sababni sirrii hin jirree fi barbaachisii deemee arkachuu hin dandeenya akkaataan aare kanaan jechuudha. Namni jiruuf jireenya keessatti hujumaata mataasaa qabaa jireenya ofii danda'atuuf waa hedduu waan godhatuutu jira. Wanni tuni jiruuf jireenya si dhorkitii jechuu yoo jala deemte jechuudha. walirra wayyaa hin qabdu walirra wayyaan hin jirtu mataa si garagalchiti si maraachiti dhibdeen namoota keenya keessattuu khalafatana keessa jiru haalan taane hunda si muddii yeroon jee anaasa'u garuu namni dhugaa seehu hin jiru maaliif maraataan aseehu nama badaa nama mujrim nama akkasitti hubachuu ufaa warri deemaa jirtan baay'eetu jira jechuudha garuu dhugaan jirtu namni as keessa jiru mata jabinaan isaa ta'u maraatummaa biroo qabaatan isaa ta'u haalli isaan dalagaa jiran haalli isaan keessa jiran guututti kan mataa si garagalchuu jechuudha. Duuba yeroo tana anaan maal jettu ani wanni tun hundi mataa naanneessitee barbaachisii bakkaan seene hin jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو دعوتو تافردو تتوين شوا كم جرتن بكم جرتن نجين ربي كنت اسم براجراتو سنين جتشا إيجا رانتنا سولتي دي بنجرا ماليف بدي جتشون كيسن لولو وانتي نسن الرابدي في سببوته هدو تجرغا حالي غرتي ركو وانتي نسن الرابدي في وان باية تجرا جتشو وانتي سن الرابدي في وان باية تجرا haalli lafa tanaa keessa turre haala ulfaataa fi haala rakkoo hamtu nu mudate keessa turre kanarraan ammoo maaltu jira jiruuf jireenya ilma namaa keessa waa hedduutu jira wanni hedduun jirtu maali tokko ilmi namaa jiraachuudhaaf carraaqa tokkommoo gufuulee jiruuf jireenya isaa keessatti jiraachuuf carraaquu isaa keessatti mudatu if duraa fuudhuu yookiin of duraa ciree jechuudha irraan tarkaanfachuudhaaf carraaqa waa hedduutu keessa jira haala jiruuf jireenya ilma namaa kana keessa jechuun eenyuyyuu ofirra dhaabee ilaaluus danda'a maaliif akka ofiin fedhan qaama ofiirraan arkatan akka jaansan jechuudha maaliif haalli akka numaaf mudate numaaf keessa seenee haalota jajjaboo fi hamaamoo kan waliin quba qabnu jechuudha. An kanarraa kan na dhibe keessaa tokkummaan ilma namaa jechuun dhalli teenya tuni addunyaarra jirtu maaf dhugatti amanuu dadhabne dhugaa fi dharaas addaan baafachuu dadhabne kaji'u mataa kiyya keessa jechuudha naannessee ofii kiyyaafuu na dhibee jechuudha. Maaliif jennaani
taateewwan ta'e hunda keessatti dhugaadha. Ilmi namaa ni dogoggora. Hin dogoggoru jechuu kiyyaa miti. Tii dogoggoraa jechuudha. Ani as ta'ee eenyus dogoggoruu ni mala. Dogoggorri immoo maal qaba yoo jenne gorsa waan garaagaraa qabaa jechuudha. Irraa of deebisuu fi gorsanii jechuudha. Namni tokko qajeelchuun faan jiraachuu ni danda'a. Kasanirraaf immoo osumaan hubanne wanni kun dogoggora ta'eef dhiisee inni kun dhuguma eessa dubbiin tun dhugumatti jirti dhugaa fi dhara addaan baafachuu osoo hin dandeenye akkanumatti jaballaa karuma garre yoo girifaa deemne garuu gaarii nuuf hin dhufu natti fakkaate ani akka kiyyatti akkasittiin hubadha akki itti isin hubattan tarii naan galuu jechuudha jechuun hin beeku ta'a. Kanaaf maal jechuu barbaade maaliif bade numaaf kajuuf immoo wantiin an toora kanarraa badee fi tokkoffaa barbaacha michiyyoo falfaltuu masarat jaamtu saniiti jechuudha. Mijiyyoon falfaltuu masarat jaamtu sanii Mubaarak nu jalaa fuutee achumaan dhabama taate Aari abdii baaftanii kakabduu sanirraa natti dhaadachuudhu fi amma bakka isin seentu dhabuu bakka isin seentu dhabee eegaa barbaachisi bakka hunda seeneetiin jira viidiyooleen saniis haala yeroo namudate keessatti haala yeroodhaa kan namudate keessatti ol baasuudhaaf rakkoonatti taateetuma jirti isiniif ol baasuuf hin ta'a jechuu barbaadeetu waan taane jechuu isinii maaliif namni sin beenye Oromoon maal jette sin madaalini jette sin beeytu kanaaf maal jechuu barbaadeeti si doorsisuu si sodaachisuu waan akkas akkasiiti oofutti jirti garuu namni isiin doorsisaa jirtu namni isiin waan garte irratti haasaa jirtu kun eenyu akka ta'e sirritti addaan baafattee hin beeytu jechuudha. Kanaaf wanti fedhe yoo dhufeewu jechuudha akka komiin takka hin jiraanne gama kiyyaan naaf isiddutti jechuudha isin hubachiisuufin toora kanarratti ammaan tanaas bahee jira kanaaf hin dhufee jechuudha. Dandeenyaan isiinis akkuma feete san haafiddu haaluma feete haafiddu hangama kiyyaan hayyamamaadha. Anis dandeenyaan isii tolcheetuma karaa qabachuudha jechuudha karaa qabsiisuun qabaa jechuudha. Kanaaf komiin takkalleen akka hin jiraanne isin hubachiisuu barbaade kanarraa hafe immoo isiilleen of qopheessuu qabdi isii qofaa miti warri isii waliin deemaa jirus of qopheessuu qaba jechuu barbaadeeti. Kanarraa waa hedduu jira addaan babaasee isin haasa'ullee hedduu hin fedhu maaliif amma yeroo ammaan tanaa'u sammuun tijaahuu sirrii hin jirtu sababni sirrii hin jirree fi barbaachisii deemee arkachuu hin dandeenya akkaataan aare kanaan jechuudha. Namni jiruuf jireenya keessatti hujumaata mataasaa qabaa jireenya ofii danda'atuuf waa hedduu waan godhatuutu jira. Wanni tuni jiruuf jireenya si dhorkitii jechuu yoo jala deemte jechuudha. Walirra wayyaa hin qabdu walirra wayyaan hin jirtu mataa si garagalchiti si maraachiti dhibdeen namoota keenya keessattuu kalafatana keessa jiru haalan taane hunda si muddii yeroon jee anaasa'u. Garuu namni dhugaa seehu hin jiru. Maaliif maraataan aseehu nama badaa nama mujrim nama akkasitti hubachuu ufaa warri deemaa jirtan baay'eetu jira jechuudha. Garuu dhugaan jirtu namni as keessa jiru mata jabinaanis haa ta'u maraatummaa biroo qabaatanis haa ta'u haalli isaan dalagaa jiran haalli isaan keessa jiran guutumaa guututti kan mataa si garagalchuu jechuudha. Duuba yeroo tana anaan maal jettu? Ani wanti tun hundi mataa naanneessitee barbaachisii bakkaan seene hin jiru namni irra hin babeen hin jiru namni isiin waliin jiru kaanis bilbila isaa cufatee jira isiilleen bilbila sii cufattee waan haasoytu immoo waan baay'ee haasoytee jirti wanta baay'ee haasoyte san egaa wanti haasoyte san anattis hin qabatu anattis ta'uu hin danda'u garuu hujiidha amansiisaanii hujii walitti dhufna kan jiru qaba jechuu barbaadeeti. Kanaaf dhaadannoo isiirraa maal siin jette numaaf masarat numaaf maal jette warri jette yoo jiraate masarat numaaf dhabamsiisuun qabaadha yaanni isiitii erga abdiis baasee Mubaarakis ammoo baasuudhaaf tattaafatu isaa irratti edaan duraanuu jara waliin jira ana sossobeetinatti deemutti jira malee kajettu yaanni isii kata'e
ammoo ani si sossobuu kanaa miti ani dubbii achi keessa jirtu waan taate addaan naan baane duraan addaan baafachuu abdilleetti bilbilee qaba waan fedhe haasa'e qabnes gadhiifnes inni numma dubbii badaddee takkaan harka toora intarneetaa kanarratti akka namni biroo na harkaa naaf afduubee fuudhee maal kajaamtu takka waan hin fakkaanne silaa fakkeeffatullee ni jira. Ammas bakka isaa sajoo dhiisuu baatee ani isa dhiisuuf hin taa'u isallee jechuudha. Yoo qaceelee ammoo dhuguma mubaarak baasuu deemee mubaarak baasuu as dhiyaateen waliin baasuu irratti hojjechuu isa barbaachisaa jechuudha. Kanaan achi dhuufuu biroo ammallee duraanuu soba itti jiraachuu isaa viidiyoon amma isaan akkana tahee namaaf jechuudha akkana godheetiin amma maraan maree maal maraam yaaleetiin fayyisee ofii hiyyaafirraa gad dhiise. Eenyu fayyisan? Maal fayyisan? Maal fayyisanii jechuudha. Kanaafi wanni akkasiisa yoo hin dhaabne isaanis isa waliif teenya. Ammoo warri isa baafne akkanatti jee maqaa birootiin akka birootti of fudhatee gaarii of godhee nama mujirima nama balleessus godhee akka dhiirummaa birootiin dhufanii harkaa fuudhanitti haasawanis gaafuma abdiin qabamu warri kun as keessa jira maa dhufee hin fuudhini. Numaafoo maa hin qabini. Maaliif akkana godhatu? Mee maalumaa waan dila kana fide? Kijibni dilli maaf barbaachise? Ani kana garaana gubu keessaa kana. Kanaafiin jiraachuun danda'u uummata kana jechuun yeroo takka ibidda tokkoon akkana deemee bilbil godhi isaan hundaa mataa keessa tumi atillee ofitti dhaabiti asirraa kuti faanaan jetti lubbuun jechuudha. Yeroon akkanatti ofii xiyaanatti dhuftee haasofaa ofiin haasofaatu natti dhufaa jechuudha. Kanaafi namni xiqquma takka qaanfachuu qaba. Yoommoo kana hundumaahuu qaanfachuu dhiisee akkuma ifiin fedhe akkuma fedhe isaatiin godhadha abbaan fedhee hujee sani mirga isaatii jechuudha. Ani mirga isaatiin jaa waan hin godhuus hin qabu waan hin juunis hin qabu jechuu barbaadeeti. Garuu warri toora intarneetii kanarraan nu daawwataa jirtan jechuudha. Warri toora intarneetii kanarraan nu daawwataa jirtan. Hordoftoonni keenya jechuudha. Dhalli teenya addunyaa tanarra jirtan. Mararfannoo isin nu qabdan, mararfannoo isin akka dhalatee isanii qabdan, mararfannoo nama boonsitu, ta namni itti gammadu, ta hammam jennee himuu dandeenye qabdan jechuu barbaadeeti. Kana qabaatanis haa ta'u garuu taateewwan ta'u namni gajjee gaqqabee ija qalbii iji tuni waan agartu jedhanii iji waa agartu ija keessaati jechuudha. Ija keessaa jechuun qalbiidha. Ija qalbitti qaawutuun waa laaluutu isinirra jiraata jechuudha. Akkasitti waan addaan baafachuudha isinirra jiraata. Osoo akkasitti addaan waan baafanne ilma namaatiin waa jechuun booddi isaa gaabbii faa namatti ta'uu danda'a jechuu barbaadeeti. Kanaafi waanuma ofii keenya maal jechuudha murteessinee yookaan addaan baafnee waan ta'uu qaburratti silaa hojjechuu qabnu dhiifnee akkan taane hunda keessa waliin gulufuuf akkan taane hunda keessa waliin deemne gaabbiin anjuutun nu mudatuun ooltu jechuudha. Kanaaf akkasitti waan akkasiillee firaa ilaaluu qabna. Tamasarata immoo anumaa fi isiidha. Akkasitti inaa qabaadha. Barbaachisi bakkaan hin seenin hin qabu. Mucaas waan gadhiisuudha hin qabdu natti fakkaatti. Egaa waluma caccabsuu takkaa isii caccabsina takkaa ifiifis bakka sanitti banne mucaalleen egaa rabbi haa baasuu san booda falli biroolleen dhalachuu danda'a inshaallah hin beenyani. Kanaafi isiidhaan walii cimnee jirra. Haati mucaalleen dhukkubaa jirti jechuun dhaga'e. Isii biroollee dhaquu hin dandeenye sababni dhaquu hin danda'aniifi waan baay'ee bakka tana keessa jira jechuudha. Wanti baay'ee jirtu tokko masarat ilmoosii erga jalaa fuutee as hanga ammaan tanaa ilmoo haadha dhalte haadha ilmoo barbaacha jirtu ta ilmoo tanarraa dhukkubsatte dhukkubni biroo itti dhufee hin beenye waan hin arkatiniif jechuun hin arkatiniif haalli kun hundi isii mudachuu danda'a.
duuba ilmoon isiilleen isii micoon jalloon jalaa fuuteen waliin fuudhan tunillee mucaan isii waliin kijibaan haa ta'u dhugaan haa ta'u waliin hin barbaada jee deeme abdiin sanilleen haa ta'u akkaataa hundumattuu na bira gaanii jira waan kana qulqulleessee baasee haadha jirtu tana galchuun dandeenye garuu hangaan masara qabee haahuun ilmoon san harkaa baatee harka isii galtutti an gamaan isii illee deebi'uudha hin dandeenye jechuu kanaaf kanarraan jira du'aa naa godhaadha masarat ammoo lafa tanaaf haara galfii akka harkattu warri as keessa jiru warri isiirraa boqonnaa dhabe akka boqonnaa harkatu godhuuf ani gama kiyyaan murteesseen jira takka ammoo anumaa fi isii jechuu barbaadeeti isan gaa rabbitu beeka waan ta'a deemu akkasin naa quba qabaadha haalli isinirraa badeefis isii harkachuuf lagaan hin seenin hin qabu bakkaan hin seenin hin qabu mucaa fuudhee harka galchuufis waan hin ta'in hin qabu jechuu barbaadeeti kana caalaa ammoo waan isin hin juu hin qabu oromootiyya nagaan naa turaa du'aaidhaan na jajjabeessaa isin hin jaa baay isinitti hin dheeradhu umrii isin haa dheeressu